Hello, kamoota akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo warri jaallattoota kiyyaatu baga nagaan gara kiyyaatu channel dhuftan. Arras immoo applicationotuma kana duras waan tokko akkuma inni irraa hojjedhe ammas immoo warri kana duratti fayyadamtanii hin beekne Zoom isa jedhamu kanaadha. Zoomiin kunis akkamitti seenama akkamitti immoo akkaawuntii isaa banatama isa jedhuu fi walumaa jiilallaati hamma dhumaatti akka na hordoftan kabajaan kan isin affeeru kiyyaatu gaman maal isin affeera. jalqaba irratti warri PC irratti fayyadamtanis ta'e warri smartphone irratti fayyadamtanii yeroo hundumaa jalqaba zoomii kana buufachuudha qabna. Zoomiin kun argama jirtu kuno yaa amma gaati me jalqaba gara zoomichaa deemnu akkamittiin akka banamu waliin ilaalla. Zoomiin kun wanta isiniin jedheera. Zoomiin kun as naabee waan jiruuf akka ittiin ol dhufa. Gaafa naa dhufee sign up with email password yookaanis immoo Facebookidhaani yoo feetes immoo ammas Google accountidhaan naan jedhe kana sadan keessaa anammaa filannoon koofmee Google account haa ta'u Google accountidhaan hin seenaa na obsa. So gaafa Google account hin seennu akkas ta'a. Okay. Connection dadhabaati qona obsa. Yaa hamma naa dhufeera kamiin seenuu barbaadda kan naan jedhu yaada naa kenneera. Amma Google accountidhaan seenaa. Google account jechuun karaa biraa emailidha ima beektu. Kanaanan seenaa. Password sittuma tolfannaa haaluma seera qabeessaanii. Okay. Amma kananduma kana wajjin walii galtaa allaa gooteetta yookaan immoo Google account kana wajjin akka inni hojjetu kanaan walii galtanaan jedhe ayee waliin gala allaa goona garanumaanii. Ergas kas boonee booda login with code naan jedheera. Akkas jechuun koodii gara emailii koo irratti naaf erguudhaafi yaa amma kun naaf baneera isa booda immoo maal akka inni ta'u olumaan ammas ilaalla. Erga banee booda akkamittiin viidiyoon amma bakki video meeting video join screen share and shoulder yookaanis immoo prograama gara duraatti qabachuu jechuudha. Yaa amma arga kasteera amma gara video meeting ittan deema. Video meeting isa kanaadha yookaanis immoo nama feeruu akka dandeessu jechuudha. Amma viidiyoo agartanii hay baga nagaan dhuftan akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Ergan viidiyoo miitingii kana seeneeti fakkeenyaaf iskiriinii isaan guddisaa. Iskiriinii isaa gaafa guddisu akkas ta'a. Kwaalitiidha waan irratti hin qabu wanta hundumaa ofirraa qaba. Amma viidiyoo anas waan waraabuu hin danda'a jechuudha. Kana erga seene booda amma fakkeenyaatii fi kana ilaaluudhumaaf hin jedhe malee waan waraabaa hin jiru. Okay kunooti. Kanarratti amma wanti background kooti agartan kun akkamittiin akka seenee isa jettaniif immoo jechuun keessa waan hin oollee fi mee seettan agarsiisa background kana akka inni itti galfadhe as dhufnaa virtual background bakka jiru konnaa. Erga virtual background rokonne akkasitti noo dhufa. Yaa ani gubbaarran jira amma fakkeenyaatii fi bakka kana plus bakka jettu kana hin argitu. Bakka plus jedhu kana rokonnaa add image fakkeenyaafi erga imeejitti bakka add image erga rukuta akkasitti erga naa dhufee booda mee fakkeenyaafi mee suuruma koo kanan booddee kaachuu barbaada. Inni dhufamoo hin dhufu feena booddeen galamoo hin galu jechuu kooti. Yaa galeera amma kuno
Hai kun na booddee jira jechuudha. Akkasitti haaluma salphaa ta'een viidiyoo onlaayinis ta'ee viidiyoo feetan tokko haalaan hojjechuu dandeessu. Kun mala salphaadha. Isa malee immoo yoo YouTubein keessan eligible ta'e yookaan eligible subscribe keessan kuma darbee subscribe keessan kuma olii monetize taanaan kun immoo live isinii bana. Akkanatti live isinii banusi gara boodaratti isin agarsiisa. Wanta hunduma isaati kun isa jalqabaati. Yoo wanni kun isinitti tole commenti barreessaa. Akkamittiin gara live Facebook akkatti dabarsitanii fi live Facebook LinkedIn fi akkasumas YouTube direct isin seensisa. Kana qofa nama fakkeenyaa fi nama feeruu yoo barbaadanii nama viidiyoo irra jira. Bakka party parent bakka jettu kana gaafa rukuttanii akkasitti isinii ba'a. Invite bakka jettu kana rukuttu. Invite kan arga rukuttee booda akkasitti isinii fida fakkeenyaa fi contact email kana minaamin jedhee ama fakkeenyaaf ani contact irratti godhaa yookaan immoo Facebook irra waan ta'eef messenger erga akka godhee booda invite copy kana qofan godhadha callisee dhuma copy invite link okay erga copy invite link godhadhee karaa contact irra waan ta'eef email biraan an barbaachisu keessaa ba'eetanii yoo WhatsApp ta'e yookaan immoo amma yoo fakkeenyaaf yoo WhatsApp ta'e asuma dhufaitanii gara WhatsApp itti erguudhaaf linkii gochuudha. Mee fakkeenyaaf nama itti erguuf kana jennu stupid network kootuma dadhabaadha. Erga akka goone booda yaa dhufeera yuudha. Akkuma sakaanii bakka kanatti gadi qabneetuma yeroo gadi qabnu paste nu baasa. Paste fakkeenyaaf namni sitti ergaa jiru kun hin rifatanii kanaadha. Kanaan gaafan sendi godhu deemeera jechuudha. Erga deemee booda maal ta'e namni kun direct gara viidiyoo kootti dhufe ana wajjin fuulaanii yookaan immoo viidiyoo waliin horaamna jechuudha. Online meeting kan jedhamu isa kanaadha application'ichi yookaan immoo Zoom jedhama. Amma dhumaatti na wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa kiyyaatu birraati. Ammallee Programmi kabiraan haaraan waan jiruuf viidiyoo ittaan argachuudhaaf please subscribe gochuudhaan nu faana turaa kan jedhu kiyyaatu gabanumaa isin affeera. Ciao ulfaadhaa horaa bulaa.